Akkam jirtan hordoftoota keenya qophii keenya irraatiin kantiibaa itti aanaa magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu faana turaa kan jennu ogeeyyii kaameeraa dabalachuudhaan qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu AANAA Baqqalaatii turtii gaarii. Injinar hayyamamaa taatanii gaaffii deebiin walii taasisuu keessaniif guddaan isin galateeffadha maqaa hordoftoota keenya OBN'n. Immee keessumaa erga gara magaalaa Finfinneetti gara hooggansa kanaatti dhuftanii waggaaf ji'a 8 taatanii jirtu. Erga dhuftanii as immoo piroojeektoota gurguddaa magaalaa kana keessatti kanaan dura takkaa yaadamee hin beeknetu jalqabeetiin jira. Piroojeektoota kanneen keessaa muraasa ni kaasuudhaaf giddugalli Adwaa jira, manni kitaabaa guddichi jira, paarkiiwwan jira, piroojeektiin Lagaar, Shaggar Daabboo fa'i. Piroojeektoota gurguddaadha piroojeektoonni kunneen kanaan dura sadarkaa magaalaa kanaatti yaadamanii kan hin beeknedha. Haa ta'uutii garuu bal'ina isaaniitiin wal qabatee xumuramuun ni danda'ama kan jedhu shakkiinis ni jira uummata biraa kun ni ka'a. Amma immoo dhibeen balaafamaan kunis dhufeetiin jira. Piroojeektoonni kunneen sadarkaa maaliirra jiru? Baay'ee ulfaadhu piroojeektiin bal'inaan jalqabnee jirra. Piroojeektoota kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti yaadamanis hin beekne bal'ina isaaniirraas kan ka'e maallaqa isaan gaafatan irraas kan ka'e ammayyummaa isaaniirraa kan ka'e piroojeektoonni kun baay'een isaanii yaadamne. Edda hooggansa magaalaa fudhannee caasaa mootummaa akka haaraatti ijaarree uummata wajjin walitti dhufnee rakkina magaalaa bal'inaan edda marannee booddee rakkinni hawaasummaa akkaataatti furamu gama tokkoon rakkina hawaasaa furuu fi hojii dhabdoota bal'aan magaalaa keenya keessa jira. Hojii dhabdoonni magaalaa keessa jiran immoo akka iddoo biraa indastiriiwwan gurguddaa qonnawwan gurguddaan waan hin jirreef magaalaa keessa piroojeektoota gurguddaa bocanii piroojeektoota gurguddaan kun immoo gama tokkoon miidhagina magaalaa guddina magaalaa ammayyummaa magaalaa warra fidanidha. Gama biraatiin immoo hojiiwwan babal'aa keessumaa warra baratanii hojii dhabanii magaalaa keessa ta'an ogummaa maandisummaa warra qaban immoo gara hojiitti gashuuf. Kana lama walitti daanennaa laallu hojiiwwan gurguddaan magaalaa keenya keessatti jalqabne piroojeektoowwan gurguddaan seenaa biyya kanaa keessatti seenaa magaalaa keenya magaalaa Finfinnee keessatti isa jalqabaati jedhanii kaasuun hin danda'ama. Innaa kana goonuugaa akkuma dura sii kaase rakkina hawaasummaa, rakkina dinagdee, rakkina hojii dhabdootaa, ijoollee furuu, magaalaa ammayyeessuu, magaalaa guddisuun akkuma jiru ta'e. Magaalli kun magaalaa guddaadha, magaalaa jiddu galeessa biyyaati, magaalaa guddoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Seenaa magaalaa kanaa keessatti immoo hojiiwwan babal'aan kanaan dura hojjetaman kan akka galteetti fudhannu jira. Kan immoo irra deebinee sirreessinu nurra jira. Gama biraatiin garuu immoo magaalli kun magaalaa seena qabeessa waan taateef hojiiwwan seena qabeessa akka keessatti hojjetaman gochuun barbaachisaadha. Akkuma kanaan dura hooggansa magaalaa kanaa fudhannu kaasne magaalli Finfinnee magaalaa bareedduu, magaalaa miidhagduu, magaalaa hundaaf taatu gochuun nurra jiraata jenneetiin uummataafis ofiifis waadaa galleetti galle. Gama tokkoon seenaan baay'ee gaarii hin taane magaalaa kana jira hundumti keenya kan beeku. Gama tokkoon immoo wanti gaggaariin jalqabame jira. Isa gaarii jalqabame sana akka galteetti fudhanneetti seenaa gadhee magaalaa keenya keessa jiru immoo seenaa sana sirreessine seenaa haaraa hojjechuudhaan nu guddaan haaromsa keessa jirra waan ta'eef. Kanaaf kan amma kan Adawaas yoo kaaste akkuma dura yoo kaaste kan Adawaan miidhagina keenya, injifannoo keenya, seenaa uummata Itoophiyaa bal'aati. Keessumaayyuu immoo akka Oromootti seenaa guddaadha. Abbootiin keenya, akaakileen keenya baay'een irratti hirmaatanii haarsaa kaffalanii jiru. Seenaan sun garuu seenaa murna muraasaa, aangawaa muraasaa fi qaama muraasaa ta'e barreeffamee lafa kaa'ame. Seenaan sun seenaa warra gurraachaati, seenaa Afrikaa, seenaa hunda keenyaati. Seenaan sun innaa irra deebinee hojjennu jiddugalannaa jaarru seenaawwan kanaan dura badan sana sirreessanii lafa kaa'uudha jechaadha. Seenaan Adawaa keessumaayyuu fardeen Oromoo biratti maal akka ta'e hin beekama. Gaachanni eeboo Oromoo biratti maal akka ta'e hin beekama. Seenaan sun dhokateetu seenaan namni asirratti shoora guddaa hin taphanne akka shoora guddaa taphateetti kan ka'aa ture waggoota dheeraa. Edda magaalaa kana dhufnes warra qorannoo kana gaggeessan hayyoota wajjin mari'annee seenaan kun seenaa uummata hundaati.
seenaa uummata bal'aati. Seenaan uummata bal'aa injifannoon kun immoo callisee muraasni qofaan kan galmaan ga'e doon ta'in seenaa saba bal'aadhaa, aadaadhaa, eenyummaadhaa, bareedina keenya, amantaan otoo waliin qoodiin bakkee jirru taanee otoo waliin qoodiin tokkummaan injifanne waan ta'eef tokkummaan sun jiddugaleessa biyyatti akka ijaaramu kan goone jiddugaleessa guddaadha. Seenaa guddaa keessatti hojjetama jenneetu yaadna. Seenaan haarawaan achi keessatti barreeffama jennee yaadna. Pirojektoonni kana fakkaatan gaa seenaa badan sana warra seenaa sirreessanidha. Dhaloonni fuulduraan dhufu immoo seenaa sana abbootiin akaakayyuun isaa warra hojjete isarraa ka'ee galaa godhatee fuulduratti tarkaanfatachaa. Kanaaf Finfinneen magaalaa bareeduudha innaa jennu seenaa kanaan dura hojjetame seenaa badaa sirreessuudha. Kan gaarii ta'e immoo akka galteetti fudhachuudha. Inni guddaan garuu seenaa haaraa biyya kanattis magaalaa kanattis hojjechuudha jalqabuudha. Akka biyyaatti jalqabamee jira. Akka magaalaatti jalqabnee jira. Kun innaa walitti hidhamee biyyi keenya akkuma jenne biyya seenaa gaarii qabdu, biyya aadaa gaarii qabdu, biyya immoo dinagdee guddaa qabdu fuulduratti ijaaruuf gara fuulduratti tarkaanfachuuf pirojektoonni kan jalqabne pirojektoota baay'ee kan jalqabne. Pirojektoonni kun hin dhumu ni xumurra. Maaliif xumurraa? Innaa jalqabnus xiiqiidhaan jalqaban pirojektoonni kun. Kan adawaa qofa doon ta'in kan bareedina shaggar jennee baasne Inxooxxoorratti kan jalqabame laggeen magaalaa Finfinnee xuraawaa kana qulqulleessuuf kan itti jalqabame magaalaa Finfinnee bareechuu irrayyuu darbee rakkina hawaasummaa, rakkina dinagdee, rakkina faalaminsa qilleensaa fi faalaminsa lagaa waan fooyyessuuf pirojektoon kana fakkaataniif kanneen biraas akkuma tikaaste kan shaggar daabboos kan zayitiinis jira baay'eensaa walitti hidhamee hawaas dinagdee rakkina hawaas dinagdee hiikuudha inni guddaani. Gama biraan seenaa badaa kanaan dura ture sana sirreessuudha. Seenaa haaraa dalaguuf hojjechuuf immoo akka galaatti itti qabannee ka'uudha. Kanaaf pirojektoonni jalqabni kun hin dhumuma shakkiin hin jiru. Halkanii guyyaa hojjechaa jirra. Maallaqni isaaniif ramadame guddaadha. Hojjettoonni, kontiraaktoronni, gorsitoonni asirratti immoo warri ogummaa qaban hojjettoonni baay'een hojjechaa jiru. Sa'aatii 20 hojjetamaa jira. Amma duuduuba kan jiru jiddu galeessi adawaa sagantaa qabameen deemaafii jira. Kan laayibirariin sagantaa qabamee deemaa jira. Kan paarkiin guddichi masaraa mootummaatiif ijaarame akka jalqabeen hojjechaa jira. Shaggar akka qabamee hojjetaa jira. Kan Inxooxxoo akkasittiin jira. Addabaabii masqalaa mataasaa kan dheengadda jalqabni sagantuma jalqabneen hojjetaa jira. Galma bulchiinsa magaalaa yookaan gamoo bulchiinsa magaalaa haaromsuu akkuma jalqabneetti hojjechaa jirra. Wanti duubatti hafu hin jiru. Sagantaa qabne deemaafii jira. Maallaqni kanaaf ramadames jira. Hojjettoonni, gorsitoonni, kontiraaktoronni hundumtuu hojjechaa jiru. Nutis guyyaa guyyaan pirojektoota kana hordofne wanti sirraachuu maratti sirreessisaa jirra. Mootummaa federaalawaa keessumaa muummicha keenya wajjin guyyaa guyyaan pirojektoota kana isaanis hin hordofu. Pirojektoonni kun akkuma sii kaase pirojektoota akka kaanii callistee maandisaaf callistee biiroo koonistiraashinii qofaaf dhiistuu miti. Seenaa biyya kanaa keessatti, seenaa magaalaa kanaa keessatti akkuma tikaaste pirojektoota guddaadha. Pirojektoota seenaa galmeessuu danda'anidha. Dhaloota dhufuufis innaa duuba deebi'anii ilaalanii akkuma nuti adawaa duuba deebi'anii ilaallu isaanis immoo innaa duuba deebi'anii ilaalanii abbootiin keenya waan kana kan hojjetanii jiru nuti immoo isaan caala hojjenna kan jedhu isaaniifis akka galaatti akka fayyaduuf jecha. Pirojektoota kanneen keessaa anis dirree irratti argamee kan ilaale qabamu fakkeenyaaf pirojektiin shaggar daabboo pirojektii guddaadha sadarkaa Afrikaatti. Pirojektiin kun guyyaatti daabboo miiliyoona 1.6 wayii kan oomishuudha. Dhiyeessii daabboo magaalaa kana qofti osoo hin taane kan naannawaa kana jirullee ni fura jedhamee eegama. Hiika maalii qaba pirojektoonni akkanaa kun gaafa hojjetaman jiruuf jireenya hawaasa kanaatiif? Pirojektoonni akkasittiin bocamanii hojii irratti jalqabne keessumaa kan shaggar daabboo, zayitii shaggar jennee maqaa shaggariin pirojektoota baay'eedha magaalaa kana keessa kan jiru. Soosho-ekonomiin magaalaa kana persentiin 30 akkas fi isaa gadis naannoo 25tti yeroo tokko gadi bu'aa yeroo tokko ol ba'aa keessumaa amma edda dhibeen kun dhufee gara persentii 30tti ol dhufa. Warri rakkina guddaa keessa jiran warri harka qalleeyyiin daabboon kun isaan fayyada jechaadha. Kanaan dura argitaniitu ta'e warshaaleen daabboo xixiqqaan magaalaa keessa jiran yeroo barbaadan daabboo kiiloo giraama tokko irratti maallaqa akka malee dabalu. Sayyummoo giraamni isaa akka jedhame sana dhugaa dhiisuu danda'a. Warshaa xixiqqaa daabboo sana deeman argachuu hin danda'anii.
Kanaaf nuti maal goone warshaalee xixiqqoo sana otoo miidhin garummoo daabboon magaala Finfinneetitti hiriira ala ta'uu qaba. Hiriira innaa jennu maal inni magaala Finfinnee tokkoon kan beekamu hiriira daabbooti. Ganama waa garte warshaa daabboo yookaan iddoo daabboon itti hojjetamu hunda namni ni hiriira. Kanaaf rakkinni daabboo zamana keenya jijjiiramuu irra jiraata kan jedhu qabannee jira hin jijjiiramas. Kan biraa jijjiiramuu qaba jennee kan xiiqedhaan hojjechaa jiru waa'ee zayitaati. Kun lamaan baay'ee murteessaadha keessumaa warra dinagdeedhaan gadi siqanii harka qalleeyyii ta'an maatiiwwan babal'aa. Kanaaf shaggar project inni kan daabboo fi kan zayitaa hojjechaa jirru maallaqa guddaa irratti ba'ee jira, lafti bal'aa kennamee jira, abbootii qabeenyaatti kan hojjetanii. Garuu mootummaan bulchiinsa magaalaa maal godhe kiraayii lafaa fi waan isaan alaa gashan hunda isaa bilisa godheef. Inni faayidaan isaa maali daabboon tokko irratti akka barbaadan maallaqa dabaluu hin danda'an jechuudha. Amma kan shaggar kan irratti walii galle gatii warshaan ba'uun mana namaa akka galudha. Walakkaa sanatti kan jiru waan xiqqoon dabalaan akka barbaade abbaan qabeenyaatti dabalee daabboorra dabalee maatirratti akka dabaluu miti. Inni Finfinnee qofaaf osoo hin ta'in magaalotaa fi aanaalee Finfinnee marsanii jiran kan Oromiyaas hin qaqqabachaa. Hirmaanna isaa irratti fakkaataa mana ga'utti dargaggoon magaala Finfinnee fi magaala Oromiyaa waliin ta'anii akka hojjetan hojjechaatiin jirra. Kana qofa osoo hin ta'in ammas warshaan daabboo kan biraas kan guyyaatti miiliyoona 20 oomishuus inni jalqabamee jira. Kan shaggar miiliyoona 1.6 kanama yeroo gabaabaatti immoo jalqabnu muummichi ministeera keenyas kaampaanii kana deeggarsaan kan fidan naannoo miiliyoona 20 guyyaatti kan inni oomishu. Kun lamaan innaa walitti hidhamee magaalaa Finfinnee yookaan magaala Finfinneetti marsanii kan jiran aanaa fi magaala osoo hin ta'in magaalaawwan Oromiyaa bal'aa akkaataa inni qaqqabu ofirra darbee naannoo biraas qaqqabuu hin danda'a. Kanaaf projektiin akkasii kun jalqaba kan dhugu mana maatii tuqa. Jireenya maatii jijjiira. Hiriirri maatiin ganama galgala hiriiran daabboof jecha zayitiif jecha isa jijjiira. Kanaaf seenaa nuti biyya kana tajaajilu keessatti tokko kan seenaa gochuu jalqabne fi nurra jiraatu kan jennu namni nyaachaan akka of danda'udha. Warshaa qofaa osoo hin ta'in kanama magaala keessatti kan jalqabne waa'ee qonna magaalaa jalqabnee jira. Magaalli Finfinnee mijataadha qonna magaalaatiif. Namni tokko naa kaasu lafti bal'aan eessa jira eessaa fiddanii qottuu kan jedhu namni tokkoon kaasaanis nan dhagaa. Nuti kan qotuu barbaannu abbootiin jiru kan qotee bulaan jiru kan isaan akkaataa silaa itti galteewwan qonnaa barbaachisan kan itti fayyadamanii qotanii jiru. Magaala keessatti garuu kun nuti kan yaadne maatiin tokkoon nama dallaasaa keessatti gola isaa duubatti akkaataatti oomisha. Vertical agriculture jedhu isa teekinooloojii kanaan barbaachisu ministeera qonnaa wajjin hojjechaa jirra. Itti galteewwan teekinooloojii fi sanyii filatama kanaaf ta'u misoomni qonnaa ministeerri qonnaa nu deeggaraa jira. Humna nama kanaaf barbaachisu ministeerri qonnaa nu deeggaraa jira. Nutis ijoollee kanaan baratan filaa adda baasaa jirra. Magaalli Finfinnee yoo xiqqaate persentii 25 magaala keessa kan oomishnu kuduraa fuduraa ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a, horsiisa loonii ta'uu danda'a, keessuma aannan lukkuu ta'uu danda'a isarratti akka fayyadaniif. Egaa kan jechaa jirru maali? Namni akka carraa ta'e biyya kana hoogganaa jira gubbaa mogodaatti. Zamana nuti hooggannu bara nuti hooggannu immoo namni beela'uu hin qabu kan jedhu kutannoo jira gubbaa mogodaatti jechuudha. Kun waa guddaadha akka salphaatti waan lalamu miti. Namni magaala keessatti yoo beela'e namni baadiyyaatti yoo beela'e dinagdee biyyaatu miidhama biyyatu miidhama. Biyyi immoo miidhamechaan namni miidhamechaan biyya addunyaa irratti hin tuffatamta gadi qabamta. Kanaaf jecha nuti maalinni namni tokkoon isaa maatiin tokkoon isaa nyaataan akka of danda'u mootummaan immoo kanaaf akka deeggarsa godhu waan deeggarsa gochuu irra jiraatu hunda isaa akka godhu lafti Finfinnee keessatti asiifachi argamu kan mootummaan qabate kan dhuunfaan qabate dallaa namaa keessatti obboroo namaa keessatti hunda isaa akka qonni magaalaa jalqabu gochaa jirra. Gama tokkoon warshaa dhaabaa jirra gama kaaniin oomisha kan magaalaa keessa jalqabaa jirra. Kun innaa walitti hidhamee yoo xiqqaate kan baadiyyaa irraa magaalaatti geessuun akkuma jiru ta'e inni kun maatii tokkoon isaa hin jijjiira jechaadha. Kun gama magaalaa keessatti kan hojjechaa jiru. Lammaffaa kan hojjechaa jiru nyaataan of danda'u magaalaa keessatti jiddu galeessa gabaa 5 ijaaraa jira ammaaf. Kaayyoon keenya 10 karoora keenya 10 ammaaf 5 jalqabnee jirra. 5 kun baay'ee kan isin ajaa'ibu tokko hundi keessan akka beektan jiddu galli gabaa atikiltara Amaariffaan kan jedhamu kun kan duuba kana jiru tokko immoo masaa lama kan itti midhaan gurguramu markaatu maal kun iddoo keessa warri oomishan itti saamamanidha. Warri
oomishan iddootti argatan iddootti buufatan otoo hin ta'in dallaalaa fi faddaalaa walakkaa galee daandii 5-6-7 deemamee walakkaa sanatti warri oomishee fi warri silaa dhuguma gurguranii itti fayyadamu otoo hin ta'in walakkaatti nama fayyadamutu jira. Kanaaf jecha maal goonee jirra edda dhibeen kun dhufee ammaaf kaasnee gara jaanmeedaatti jijjiirree jirra. Ammanatti garuu amma dhibeen kun badutti nuti immoo iddoo 5 hojjechaa jirra jechaadha. Iddoo gabaawwan amma siin jedhe kan hunda isaa bittinsuu barbaadna adda adda. Inni bittinsuun inni guddaan hojjechaa jiru kana mootummaa naannoo Oromiyaa hojjetu. Iddoo 5tti hojjeta kutaa magaalaa 10 ammaaf kutaa magaalaa 5tti jalqabnee jira. Fakkeenyaaf Laaftootti, Aqaaqiitti, Booleetti, Yeekkaatti jalqabnee jira gudduu magaalota ala jechaadha. Magaalaa jiddu galeessatti immoo Cirqoositti yeroo gabaawwan jalqabna, Araadaatti jalqabna jechaadha. Maaliif kana goona gabaawwan iddoo tokkotti kuufaman kuni gama tokko warra oomishan miidha. Warra bitanis miidha. Lachanuu miidha. Walakkaatti kan fayyadamu warra waan tokkoon hojjennedha. Amma yoo kuduraa fi fuduraa fudhattee baha Oromiyaa irraa dhufa. Dhufeeti halkan walakkaasitti buusu qotee bulaan hin argatu warri immoo bitanis immoo maallaqa guddaan bitu. Walakkaa sanatti namni hojjenneet argata. Kana hunda isaa diriirsine kan kuduraa fi muduraa kan midhaanii fi kan horii dhaabbii iddoo tokko goonaa jira. Iddoo kurnanuutti. Kana yoo gabaa kana sirreessine gama tokkoon keessa sisteema yoo sirreessine oomishni magaalaa yoo cime jiddugalli gabaa kun iddoo hundatti yoo bal'ate tokkoffaa saamichi walakkaa jiru kun hin bada jechaadha. Namni toon hojjetii walakkaatti taa'ee maallaqa argatu hin bada. Sirni gabaa ammayyaa magaalaa keessatti jijjiirra jira. Kun piroojeektoota bal'aadha. Kan dura waa'ee dawaa, waa'ee maal hunda isaasii keessatti dabalatame piroojeektiin kun amma finutti baay'ee dubbachuun barbaada. Yoo dubbanne as keessatti faddaalaaf dallaalaa baay'eetu jira. Kan akka dubbiin akka barbaade hin deemne. Atikiltaraa si kaasnee gaafa jaanmeedaa geenyu iyya ture argitaniitu jechaadha. Kana hunda isaa xumurretti gaafa dhibeen kun bade gaafa jarri daldaltoofnii fi oomishni wal argatan immoo sirnaan ijaarree gara sanatti deebisnaa jechaadha. So maal jechuun barbaadani magaalaa Finfinnee keessatti nyaachaan of danda'u jechaan nyaataan of danda'u jechaan dinagdeen of danda'u jechaan magaalaa miidhagaa magaalaa bareedaa magaalaa boruu ijaaruu jechaan kana hunda walitti fiduudha. Kanaaf piroojeektiiwwan nuti gurguddaa jalqabne akkuma jiru ta'e Oromiyaa wajjin waliin hojjechuun akkuma jiru ta'e sirna daldalaa ammayyaa magaalaa keessatti ijaaruun immoo dirqama jechaadha. Kanaaf piroojeektiiwwan amma jalqabne kun hundumti isaa sirnaan deemaa jiru. As keessatti yeroo tokko dhibee nama dhufe kun waan tokko akka barbaannetti fuulduratti hin deemne gochaa jira. Kun beekamaadha. Fakkeenyaaf piroojeektoonni amma jalqabne kun akka kanaan duraatti sa'aatii 24 hojjettoota baay'ee gashine hojjechuu irratti xinnoo nu qabee jira. Sababni isaa dhibeen jira lubbuu namaatiif dursa kennuu nurra jiraata. Waan tokko of eeggannoo gochuun nurra jiraata. Inni garuu akkuma jiru ta'e baay'ee of eeggannoo goone hojjechaa jirra. Jiddugalaa gabaas akkuma si jedhu hojjechaa jirra. Kun egaa walitti hidhameeti dinagdeen jira, hawaasummaan jira. Kun innaa walitti hidhamee magaalaa kana magaalaa boruu, magaalaa ce'aa, magaalaa hundumtuu irraa fayyadamu gochuun hin danda'ama kan jedhu. Kanaaf piroojeektuun jalqabne guyyaa tokkoof duubatti hin deebi'u jechaadha. Inni biraa Injinar Taakkalaa Uumaan erga gara magaalaa kanaa dhufanii hojjechaatiin jiran jedhamee akka sadarkaa olaanaadhaan uummata birattis fudhatama argatee kan ilaalamaatiin jiru tokko dadhaboota gargaaru namoota harka qalleeyyiiwwan mana fa'aa aareessuu fi dabalatiin inni biraa ijoollee harka qalleeyyiitiif yuunifoormii bitu gara namoota 600 ijoollee 600 akkasumattis immoo waan bal'aa isaati gama kanaanis kan hojjetamaatiin jiru nyaata dhiyeessuu dabalatee jechuudha. Kanaaf maaltu isin kan kaase? Of course iddoo isin dhuftan yookiin uummanni si keessaa baatanis aadaa wal gargaarsaa guddaa isaati kan inni qabu. Waa'ee kanarratti akka waa jettan barbaadetan. Akkuma dura si kaase magaalli kun magaalaa bollaa fi dugda lafaa fayyadamu. Bollaa fi dugdaan gaariin keessa oofamu magaalaa daandii gaarii qabu duubaan inni ilaaltu. Keessa galtee maatii tokkoon ilaaltamu baay'een isa gaddisiisa. Magaalaa seenaa lama qabdu fakkaatu. Tokko magaalaa baay'ee sooressi keessa jiru. Tokko immoo waan guyyaatti nyaatee illee buluu hin dandeenye. Kun egaa magaalaa keenya. Magaalli keenya kanaan beekamti. Gaafa haadholiiwwan dargaggoowwan mariisuu jalqabna akkuma dhufneen gaaffin tokko kan ka'e kan ammatti kaastu kanaan. Barattoonni persentiin guddaan mana barumsaa jalqabanii adda kutu. Persentiin guddaan keessumaa kutaa tokko amma kutaa 8tti kan jiru.
persentiin guddaan haadholiin ijoollee isaanii wajjin manni isaan keessa jiraatan ganna bokkaa gasha lolaan itti gala hin dhimmisa buna muu aduun akka malee kan inni walitti daatu magaalli Finfinnee nuti jennu kun magaala sila namni goodaa dhaabbatee haasa'u qofaa miti magaala baay'ee rakkinni keessa jiru kana maal gochuun nurra jiraatannee teenyennaa yaannu tokko waan qabnuun hunda isaa maatii kana gargaaruun nurra jiraatu mootummaan akka mootummaatti tola ooltonni akka tola ooltummaa isaaniitti jennee yaadattoota muummicha ministeera keenya wajjiniin ollaadhuma isaaniitti jalqabe kun maalinni Oromoon waa mammaaka ollaa fi dugdaan lafaa ka'u jedhama ollaa fi dugdaan mana lafaa ka'u jechaani ollaatu ollaa gargaara jechaadha rakkinni kee rakkina ollaa keeti yoo wajjiniin kaate malee wajjin ka'uu baannaa wajjumaan kuftaa jechuudha kanaaf ollaa muummicha ministeeraa mataan isaanii baanii mana sana haaromsuu jalqabne argitanii ta'e sochiin sun qaanqeen sun magaala keenya hunda wal ga'e magaala keenya hiriyuu darbee magaalota biraa aanolee biraa naannoo biraa deeme inni ergaa guddaa qaba tokko akka aadaatti akkuma dura sii kaase mammaaksa sanarra kaate namni ollaa fi dugdaan lafaa kaa'ennaa jettu ollaan kee waa guddaadha akka Oromootti lammaffaa Oromoon akkuma aadaa isaatti hin hammata rakkataa hin deeggara hin gargaara nama rakkate bira hin darbu Oromoon aadaadhuma keenya keessattu egaa kun immoo nuti nama uummata kana keessa dhufe waan taaneef waan taayitaan irra sarka jiruuf waan wambarii bira irra teesseef aadaa sana hin gattu aadaan sun inumaayyuu ennaa kana keessa keetii bayeeti uummata biratti argamachaa kanaaf maatiiwwan magaala keenya keessa jiru 60 lakkaa mana haaromsuu jalqabne mana ijaarree kennuu jalqabne mana kanaan dura abbaan qabeenyaa 5 qabatee callisee kan taane gochaa ture harkaa fuunee hiyyeessaa kennaa turre warra daandiirra jira ijoollee daandiirratti maatiin bittimee galan kaasaa turre kana caalaa garuu hojiin guddaan seenaadhaafis dhalootatti darbee dhiyaan yaadu akkuma dura sii kaase kutaa 1-8 ijoolleen mana barumsaa galmaaniiti adda kutu persentii guddaadha naannolee biraarra adda kutuun Finfinneetu caala gaafa qorannu kan adda kutaniif maatii jaraatu rakkataadha yuunifoormii bituuf hin danda'anii ijoolleen kan immoo yuunifoormii waggaan haaraa qabatanii dhufuu dabtarii waan gaarii qabatanii dhufuu ciree nyaatanii laaqanni hin jiru tokko maal godhu maatiin baay'ee seenaa nama gaddisiisu waan itti laaqana baatanii deeman fakkeessaniitu meeshaa laaqanatti yookaan cireetti nyaatan itti kennanii keessa duwwaa hin qaboma akka waan nyaatan fakkeessanii qabatanii dhufuu garuu keessa duwwaa kun seenaa fi magaala Finfinnee yeroo NGO'n tokko jalqabanii ture nuti nuti dhufin dura naannoo nama 10,000 laaqana ciree sayyuu wal caala inni tokko shiroo kennaafi inni tokko waan tokko kennaafi kana maal goone innaa yaannu dhaloota ijaaruudha waan tokko dhaloonni nuti amma ijaarru kun immoo boru warra biyya kana fudhatee deemuudha kanaaf jecha maal goone abbootii qabeenyaa kadhanneet yuunifoormii dabtarii fi ciree fi laaqanni jaraa keessuma kutaa 1-8 naannoo 380 akka jalqabnu goone bara dhufu amma kutaa 8 ufaatoon ta'e nama kutaa 12tti deemna isa qofa doon ta'in magaalli Finfinnee mana barumsaa 483 haaromsine baay'ee bareeda kan mana barumsaa dhuunfaa qixa sanaan geenyee jirra jechaadha gama tokko maatiirraas ba'aa hirmannee jirra abbootiin qabeenyaa hirmaatanii jiru dargaggoon hirmaatanii jiru mootummaan maallaqa baasee jira seeraa fi heeraan ijaarree jirra caasaa ijaarree fi jirra namatti ramannee jirra caasaan isaa magaalaa ma'aanaatti gadi buusnee jirra kun gaa Finfinnee qofaatti hafuun qabuu kan jedhu immoo amma yaanni qaba jechaadha waliin isaasaa jirra manni barumsaa gaariin fakkeenyaaf yoo laaftoo jiraate laaftoo kutaa laaftoo jechuudha bukkee isaa immoo aanaa sabbataa hawaas tura ijoolleen kun biyya kana keessatti biyyuma tokko ijaaru mana barumsaa wal bukkee jirutti ijoolleen kun yuunifoormii mootummaan bitee fi ciree laaqana mootummaan gargaaree achoo baate immoo akkuma rakkinna jiru sun achis jira kana maal yaadaa jirra ragaani godina addaa mana banneen barnoota godina addaa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha aanaawwan fi magaalota jiran naannoo 150 kuma 150 jechaa jiru biiroon barnoota Oromiyaa
barattoonni Finfinnee baranaa 600 bara garee akka dabalu ne eegama gara 300tti akka siqan hin beekama. Sababni isaa manneen barnoota dhuunfaarraa gara mootummaatti akka galan ragaan dhufaa jira. Sana dabalee naannoo 900 ta'uu danda'u kan Oromiyaa godina addaa dabalee. Barattoonni kun akkuma barattoota Finfinnee yuunifoormis laaqanas cirees argachuu qaba. Mootummaan magaalaa kana deeggaruu irra jiraata kan jedhu murteessinee jirra. Isa biiroo barnootaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa jiru jechaa jirra. Godina addaa yoo gargaaru nuti mootummaa naannoo Oromiyaa immoo aanulee biraa godina biraa magaalaa biraan gargaara kan jedhu amantaa isaa qaba. Sababni isaa maa'inni amma dhalootaan qopheessinetti nuti amma dhaloonni cimee hin baranne tokkoffaa biyyi kun biyya koo ta'ee yaaduu hin danda'u baratan. Akkaataa nuti itti baranne sanaanis namni kanaan booddee barachuu hin danda'u. Wanti baay'een ulfaachaa jira. Biyyi guddachaa jira garuu immoo maatiiwwan harka qalleeyyiin immoo yoo dafnee deeggarree baasuu baanne biyya ijaaruu keessatti maal keessatti qormaata ta'uu danda'a waan ta'eef waa'een barnootaa nuyiif keessumaa Oromoof waa'een barnootaa waa hundaadha nuyiif. Gootonni Oromoon baay'een kan itti du'anis Oromoon akka baratuuf. Nuti immoo carraa kanatti fayyadamnee yeroo ammaa kana waan harka nu harka gale seenaa keessatti yoo seenaa jijjiiruu baanne yeroo numa darba abbaan ta'e boru dhufee dura ta'u kanuma ta'a. Homaa garaagarummaa qaba. Abbaan ta'es ture na dura borus namni ma dhufa. Iddoo jirtu sanatti yeroo itti fayyadamte seenaatti fayyadamtee waa tokko jijjiirtu taanaani homaa si fayyadu jechaadha. Kanaaf waa'ee barnoota irratti ciniinannee kan hojjennu magaalaa Finfinnee qofa doon ta'in magaalotaa fi aanolee Finfinneetti marsanii jiranis jijjiiruu kan barbaanneef kanaaf jechaadha. Waa'ee koovidiin wal qabatees waan baay'ee hojjechaa jirtu. Keessumaa hubannoo uumuu dabalatee jechuudha bobbaatanii hawaasaaf hubannoo uumaa turtanii kanaan alattis immoo baankii nyaataa akka magaalaa kanaatti qophaa'eetiin jiran. Kun maal jechuudha muuxannoos warra biraatiif waan ta'uuf. Kuni nuuf keessumaa magaalaa Finfinnee fi baanii uummatatti otoo sodaatin uummatatti baanii dubbachuun nuuf waa guddaadha. Sababni isaa seenaa biyya kanaa keessatti hooggantoota baay'ee ture biyya kana. Seenaa biyya kanaa keessatti kantiibota baay'ee ture homaa kun icciitii miti. Garuu akka seenaatti ta'e immoo qabsoo Oromoo keessatti immoo qabsoon Oromoo nuyi nasgee jira waaqaa gaditti jechaadha. Inna biyya kana hooggantu uummatni Oromoon akkamittiin akka nama hoogganu agarsiisuun dirqama. Kun dhaloota dhufuuf barnoota ta'a. Yoo nuti waa balleessine sitti seenaa Oromoos balleessineeti aadaa Oromoos balleessineeti kan kanaan dura namni eenyummaa namaan beekne waan barbaade dubbatu sun dhugoomsinee dabarsina. Kanaaf jecha yoo haarsaa kaffaluun dura jiraatu nuti haarsaa kaffalla malee seenaa biyya kanaa keessatti seenaa uummata keenya akka walitti hidhamaatti immoo seenaa biyya kanaan balleessinuudha. Yoo teekinooloojii ilaalte teekinooloojii akka biyyoota guddatanii hin qabnu. Dinagdeenis dinagdee guddaa hin qabnu hin beektatu. Sirni fayyaa keenya sirriitti kan ijaaramee miti. Kan gochuu dandeenyu maaliin waan qabnu hin baane uummatatti dubbachuu of eegaa. Dhibeen kun nama fixuu danda'a. Jennee yoo baatee dubbattee mootummaan dhugaarraa ka'ee magaalli kun waan guddaan magaala kanarratti waggaa tokko walakkaa hojjenne uummanni nu dhagaa nu fudhata. Dhageetti sana fayyadamnee dhibeen kun baay'ee rakkisaadha of eegaa jechuun dirqama ture jechaadha. Edda nuti kana goone nuti markaatoos deemnee atikiltaraa jedhamu sanas deemnee itti dubbanne namatti. Isaan booddee ministeeronni baay'een baanii dubbatanii jiru, artistoonni baay'een dubbatanii jiru. Kungaa yoo sirriitti nu galeera ta'e itti gaafatamummaa fudhanne sana sirnaan ba'uudha. Eenyummaa keenyas immoo as keessa agarsiisu. Inni kan biraa kana qofaan hubannoo uumuun baanii dubbachuun qofaan gahaa miti kadhachaa turre argiteetta waa baay'ee kadhachaa turre maallaqa guddaa walitti qabaa jirra qabeenya guddaa walitti qabaa jirra. Yoo dhibeen kun baay'ee ariifatee baay'ee dheeratee yeroo dheeraa fudhate immoo magaalli kun baay'ee rakkata. Waan rakkatu maal goone baankii nyaataa jennetti naannoo 1,200 magaalota keenya keessatti aanaa hundatti ijaarree jirra. Baankiin tun yoo xiqqaate baankiin tokko bilookii 7 itti fayyada. Bilookii jennu kun aanaa gaditti maatii 30-20tti qabata. Maatii 20 keessa fakkeenyaaf iddoo amma nu jirru kun galma tokkodha bulchiinsa tokko malee Finfinnee yoo deemte walitti siqanii jiraata namni. Maatiin 20-30 jira. Maatii 20 sana keessa maatii 20 sana walitti dhufeeti anarra situ rakkataadha jedhee walitti hima. Ani waan dandeessin gargaara.
yoon danda'e nama lama nama sadiin gargaara yoon immoo namnis na gargaaruu baate anis of gargaaruu baate iddoo shanitti qoonnee jira nuti maatii nama 30 sana tokko tokko baay'ee hiyyeessa kan ofii somaan gargaare nama sin gargaarre jenne tokko tokko immoo kan of qofaasaa gargaaru tokko immoo ofirra darbee maatii lama sadi kan gargaaru tokko tokko immoo baay'ee abbaa qabeenyaa ta'e nama baay'ee gargaaru isa qoonnee jirra baankiin midhaanis hungaa warra of hin dandeenye fayyadachaa yoo dhibeen kun baay'ee deemee namni mootummaan fakkeenya magaala cufee biyyoo cufee karaatti geejjibsiiftu mataa isaan qabdu kanaaf maal goone baankiiwwan sana mandaratti gadi buusne mandara tokkotti baankiin sun jirti wanti hundaa galtee jirti nama rakkate sana achi keessaa baasanii kennu jecha kanaaf akkaataatti fille namatu fille baankii sanas kan hoogganu nama keessaa kan filamedha bilookii sanas kan hoogganu nama kan filamedha magaalaa Finfinnee naannoo 30tti qoonnee jira iddoo 30tti bilookii 30tti qoodamee jira bilookiin 30 kun tokkoon nama wal beeka as keessatti baankii midhaanii bushuu fi nama filuu qofa odoon ta'in hattuun naannoo sanoo jirate akka adda baasan nama reebuun nama harkaa waa fudhachuun jirate nama akka adda baasan saamicha lafaa akka adda baasan gaafa immoo dhibeen kun badee gara tajaajilaatti gallamu tajaajila mootummaa akka hordofan manneen barnootaa safara isaanii jiran akka deeggaran bilookiin kun hojii guddaa hojjetti booddee edda dhibee kana dabarre nuti duraan kan hojjennee fi bulchiinsa magaalaa gadi buusnee uummata keessa gashuuf ture akka carraa ta'e dhibeen kun dhufee dhibee kun immoo dhufe nuti caasa dursinee waan gadi buufneef immediately edda gadi bu'ee namni qabeenya isaa achitti gashuu jalqabeechaa inni zayita liitira tokko baankii sanatti gashaa inni paastaa kiiloogiraama tokko qabu achitti gashaa so inni guddaan gaa maali baankiin kun kan fayyadu namni ollaa akkuma dura sii kaasa ollaa sana qabatee achitti gashaa mootummaan dabalaa fi mallaqa guddaa walitti qabnee jirra qabeenya guddaa walitti qabnee jirra yoo gaa rabbii nu gargaara dheetiin amanaa yoo dubbiin ce'ee ulfaate xinnaate ji'a torba kan uummata tajaajiluu danda'udha kan kuusaa jirru jechaadha. Nuti amma kan yaalaa jirru qonna magaalaas gaafatti daballe kan ammas hin jedhe jiddugala gabaas gaafatti daballe inni gadheen yoo dhufe yoo hunda dadhabne biyyi kun hin cufama jedhee namanu yoo akka carraa ni dhumaa ta'e yoo xiqqaate ji'oota muraasa achi keessa baasne nama laachuun dandeenya kanaaf baankiin sun kan barbaachiste jechaadha. Hojii bulchiinsi magaalaa Finfinnee yeroo kanaan dura daangaa darbee ijaarsa geggeessuu dhaabsisuun gara Oromiyaarraa akka feeteedhaanis immoo kunis deemee ijaaruun ni jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin akkamittiin hojjechaa jirtu. Inni biraa mootummaa naannoo Oromiyaa qofa miti. Magaalli kun magaalaa giddugala biyyaati. Carraa hojii uumuudhaan wal qabatee dhiibbaan hundi asirra jiraachuu mala. Maaliif namni giddugala biyyaa ergatee magaalaa guddoo biyyaa ergatee gara kanatti dhufuun jira waan ta'eef qindoominaan wal dubbisanii hojjechuu irratti naannolee biroo wajjinis maal fakkaatame haalli jiru. Yeroo hundaa kana nan kaasaarra sotoon dabalee waan rakkoon qabu magaalli Finfinnee fi magaalli Oromiyaa seenaa fi seeraa walitti dhaban kana eenyumtuu barbaades diiguu hin danda'u nan diigas hin danda'u. Magaalaa seenaa fi seeraan immoo naannoo hojii walitti hidhame kana dirqama waliin hojjechuun dirqamaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Tokko tokko karaa mootummaa naannoo Oromiyaa uummataaf yoo ibsame irra gaarii ta'a kan jedhu pirezidaantii wajjinis waliin dubbannee jirra. Karaa sana moor yoo gara uummataatti ibsame gaariidha. Ammaaf garuu kan jechaa jiru nuti kan irrattis walii galamee dhugaanis magaalli Finfinnee fi magaalaa Finfinneetti naanna'anii kan jiran aanolee fi magaalonni fi uummanni itti fayyadamu wal qixxaa'e irratti hundaa'utu irra jiraata kan jiru qabna jechuudha. Maal inni kuni bishaan jira, geejjibni jira, dinagdeen adda addaa jira, hojii dhabdoonni jiru. Ijaarsi manneenii bal'aatu jira Finfinnee fi Finfinneetti aananii kan jiran kan hojjetamaa jira. Daangaa maalee akka kanaan dura abbaan barbaade Oromiyaa keessa galee waan tokko inni hafee jira. Iddoo nuti dhufne Oromiyaa hojii waliin dubbanne Finfinneenis keessan galu Oromiyaanis magaalaa kana akka magaalaa isaatti ilaala. Kanaan dura dhugaa dubbachuu fi Oromiyaan maqaadhumaa fi magaalaa kooteedha malee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa jiran ala Finfinnee irratti mootummaa naannoo Oromiyaa murteessaa ta'ee nama qabsoon Oromoos tokko achirraa waan ka'eef. Amma garuu magaalli kun akka magaalaa Oromiyaatti ilaalamu hundumti keenya kanatti amanna namni kanatti namanne hin jiru namni namanne dhimma mataa isaati. Garuu mootummaa naannoo Oromiyaa wanti hojjechaa jiru bal'inaa hojjechaa jira. Tokko namni waan hunda waan garaa kee keessa jiru akka dubbatu barbaada. Inni guddaan garuu akkamitti hojjechaa jirra. Koreen 3-4-5 hojjetaa jira.
inni geejjiba wajjin hojjetu hin jira, dinagdee wajjin kan hojjetu hin jira, manneen barnoota hawaasummaa wajjin kan hojjetu hin jira, hojii dhabdoota wajjin daldala kasii jedhe kan hojjetu hin jira, hojii baay'een hojjetamaa jira, hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin wanti hojjennu jira magaalaa kana wal qabsiisnee. Waan tokko tokko sii kaasu hojjetaan mootummaa naannoo Oromiyaa as keessa hojjetee as keessaa gala malee as keessatti hojjeteetu Adaamaa fa'a itti gala nuun beeku Oromiyaan naan tura see hojjetee hoolota fa'a gala isa akkamitti sirreessinaa kan jedhu hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Kanarrayyuu darbee immoo dinagdeedhuma Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee akkam gooneetu wal qabsiifnee magaalotas aanotas naannolee biraas guddisnaa kan jedhu hojjetamaa jira. Oromiyaa qofa doon ta'in naannolee biraas hojjechaa jira akkuma tikaasti naannoo Amaaraa naannoo Kibbaa kan Tigraay maal hojjechaa jira. Sababni isaa bal'inni uummataa baay'een uummataa magaalaa kanatti argatu kan asitti dhalatee miti. Kan asitti dhalate muraasa ta'uu danda'a xiqqoo ta'uu danda'a. Garuu namni baay'een naannolee irraa dhufa. Hojii dhabdoonni baay'ee naannoo dhufu. Naannoo wajjin akkaataatti hojjennu hojjechaatiin jirra. Tokko tokko magaalaa Finfinnee naannolee deeggaree achumatti akka turan. Fakkeenyaaf carraa hojii irratti, barnoota irratti, fayyaa irratti. Kan Oromiyaas yoon sii fuudhee karaa lixaa yoo yaadde Oromiyaa lixa yoo yaadde sirraan Finfinnee gara lixaatti yoo yaadde Buraayyuu kaasamma Damdooloo jirutti namni baay'een Phaawulos dhufa yaalaaf. Phaawulos irratti immoo wanti dabalama. Dhiibbaa baay'eetu jira namni dabalataa siin achiin dhufa. Kana gochuun hospitaala Phaawulos fakkaatu gadi baastee Buraayyuu irratti, hoolota irratti, Amboo irratti hojjette waa guddaa ta'a. Kana yaadaa jira istiraatiijikaalii kan of adamteen bishaan yaadaa jirra, waa baay'ee yaadaa jirra. Amma bishaan irratti hojii guddaan baran hojjete mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin. Kanaan dura Finfinneen bishaan fudhata malee waan tokko tokkoon hojjetameera. Edda nuti dhufnee dhugaa dubbachuuf wanti naalamne jira hojii bal'aa hojjennee jira. Garuu sisteemaan hidhamuu irra jiraata, seeraan hidhamuu irra jiraata jennee Finfinnee fi Oromiyaan akkaataa oomisha bishaanii, bulchiinsa bishaanii, itti fayyadama bishaanii, eegumsa naannoo fi immoo qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaa bishaaniif jecha ka'an. Kan kanaan duraas kan ammaas yoo jiraate mootummaan Oromiyaa wajjiniin qoratamee qorannoon sun edda mootummaa naannoo Oromiyaatiin mirkaa'ee baajeetni mootummaa bulchiinsa naannoo Finfinnee baasee akkaataatti hojjetamu seeraan hojjetamaa jiran yeroo gabaabaatti karaa mootummaa naannoo Oromiyaas uummataaf ifa ta'eetti namanan. Inni guddaan gamaali Oromiyaa wajjin hojjechuu qofa osoo hin ta'in naannolee biraa wajjin hojjechuun magaalaa Finfinneen fayyada. Magaalli Finfinnee daseetii miti, daseetii jechaan bishaaniin kan naannoftee miti. Magaalli Finfinnee kan ittiin naannofte Oromiyaan. Wanti Oromiyaa irratti hojjetamu hundumti isaa Finfinneen tuqa. Wanti Finfinnee irratti hojjetamu Oromiyaan tuqa. Keessumaa naannolee magaalaa fi aanolee Finfinneetti naanna'aa. Kanaaf wajjin hojjechuun, wajjin guddachuun, wajjin miidhaguun dirqama. Akka kanaan dura tokko guddatee, tokko fayyadamee, tokko duubatti inni seenaa ta'ee hafee jira. Inni too amma jiraate qabsoon kanaan dura ijoolleen Oromoo gaggeessan hundumti isaa bishaanitti namaa jira. Kana hin godhamu. Nuti sin goonu namni godhu sin jiru, namni kanaaf kaayyoo qabu sin jiru, fedhii qabu sin jiru, muummicha ministeeraa dabalatee waa'ee kanarratti guyyaa guyyaan hordofa muummichi ministeeraas, pirezidaantiin naannoos so kana yeroo adda addaa dubbachaa akkam goon tokkoffaa uummata biraa hin tuqu kun maaf hin tuqne bishaan naannoon Oromiyaa irraa fudhattu magaalaa kana dhufa. Innaa fudhattu immoo naannoo sana fayyaduun sirra jiraata. Kan biraas akkasi walitti idaanee waliin guddachuun waliin badhaadhuun dirqamaadha malee tokko guddatee tokko kan duubatti hafu sun hin ta'u. Kanaan dura hojjetamaa ture amma kanaan booddeen hojjetamu. Nuti edda magaalaa Finfinnee dhufnees kanaan hojjenne waa gaariidha kan hojjechaa jirru. Seeraan hidhaa jirra tokko tokko seera barbaada tokko tokko immoo hojmaata barbaada tokko tokko immoo seeras hojmaata sotoon ta'e laphee waliin dubbachuu barbaada. Kan hojjechaatti kan jiru jechaadha. Wayita isin magaalaa kana keessatti hojiiwwan misoomaa hojjechaa jirtanitti hojiiwwan misoomaa gurguddaa haa ta'uuti malee qaamolee biroo irraa immoo hambaa magaalaa kanaa diigamaa jiru kan jedhanii kaasan maal jettume jara kanaaf? Hojii guddaa, hojii bal'aa, piroojeektii bal'aa hojjechaa jirra. Seenaa haaraadha kan hojjetamaa jiru. Seenaa hojjetamu keessatti kan diigamu jira, kan ijaaramu jira, kan haaramu jira. Kun dura sii kaaseeti jira. Nuyi hambaan eenyuuni hambaan jedhamu kuni tokkoffaa anaaf fi kan na fakkaataniif hambaan magaalaa Finfinneeti mataan ishii magaalaa Finfinnee mataan ishii hambaadha. Magaalaa Finfinnee hambaa taate akka barbaadanitti diiganii ijaaranii torra immoo manni dhuunfaa innaa diigamu hambaadhaa siin jedhu kuni fudhatamaa hin qabu tokko. Kanaaf maal gochaa jira piroojeektiiwwan bal'aan hojjennu kuni hambaawwan jedhamu kun biiroon aadaa fi turizimii magaalaa hin jiraata.
Kanaan dura magaalaa Finfinnee manneen 200 ol hambaa dheedhanii galmaanii jiru. Manneen 200 ol. Dhugaa sitti muuf manneen galmaan kun otoo deemtee ilaalte manuma namni yeroo tokko keessa taa'ee shaayii fa'aa dhuge, keessa taa'ee farsoo fa'aa dhugeetu hambaa ta'e. Kun sirrii miti. Hambaan kan jedhamu tokko akka hambaatti kan itti fufsiisu jira. Yoo immoo itti fufuun irra jiraatu ta'e waraabdeetu viidiyoo isaa lafa keessa yookiin barreeffamaa lafa keessa. Dhaloonni ammaa kun maaliin kan hojjennu? Dhaloonni ammaa kan hojjennu kan kanaan dura namni mana jireenya namaati hambaa kan jedhame magaalaa kanatti. Kanaafani hambaa ta'uun irra jiraate magaalaa Finfinneeti malee kan hambaa ta'u manneen kanaan dura mootummaawwan darban tajaajilanii manaa fi kennamee sun hambaa ta'uun irra jiraatu kan jiru ejjennoo sanan qaba. Garuu immoo hambaa kan ta'an baay'ee jiru kan dhuguma hambaa anassis hunda keenya kan amansiisan. Si qofaaf hambaa ta'uun irra jiraatu hambaa ta'uuf. Fakkeenyaaf hambaan seenaa keenya aadaa keenya tokko Adawaadha. Adawaa kanaaf itti ciccinee kan irra deebinee seenaa haaraadha jennee kan ijaaraa jiru. Kanaan ala manni kanaan dura namni abbaan barbaade keessa ciisee ba'eef hambaadha kan jedhamu hin jiru. Nuti kana zirruu fi fuuldura keenya kan jiru sirreessuufi. Fuuldura sirreessuuf immoo kan diigamu diigdeeti, kan haaromsitu haaromsiteeti seenaa haaraa hojjetta. Fakkeenyaaf galmi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waggaa 56 dura ijaarame. Gamoo bareedaadha, baay'ee bareedaadha. Waggaa 56 keessatti namni tokko akkasittiin qalamii tokko hin dibne. Maallaqa guddaa baasnee haaromsiisaa jira. Kun waan akkasii hin haaroma jechuudha. Baay'ee gaarii waan ta'eef. Kan akka Adawaa kun seenaa dhaloota dhufu waan ta'eef kan darbees waan ta'eef walittidha riqicha waan ta'eef hin ijaartu. Addabaabaayeen masqalaa haaromsitee bareechitee seenaa dhufuuf dabarsite. Kanaala mana Finfinnee keessa jiru hundan tuqina hojjette Finfinnee ijaaruu dhiistee harka maratti teessaa jechuudha. Kuni ani hambaaf quuqamuu natti hin fakkaanne yookiin immoo hambaa Finfinnee qabdu kana quufamuu otoo hin ta'in harka keessa maradhaa taa'aa hin hojjetiinaa gaafa hojjechuudhaaf immoo kun dura jennee turre jarriin hojjetanii jechuuf. Kanaaf kana lamaan eeggachuun irra jiraata. Kan hambaa ta'u hambaa ta'a. Kan haaromu haaromee itti fufa. Kan diigamu diigama. Seenaan haaraan immoo hojjetama. Kana magaalaa akkasittiin guddatama. Nutis kana zirruu fi fuuldura keenya bareechuuf malee fuuldura keenya sodaannee gamoowwan magaalaa keessa jijjiiru kan namni ittiin galle kan namni waan tokko keessa hin jirre hundayyuu hambaa dhoowwanne kuni nama hin baasu. Kanaaf seenaa gaarii seenaa dhugaa uummata hundaa jiddu galeessa goone kan haaromuu qabu haaromsina kan diigamuu qabu hundiina kun dhugaadha. Hin diignu taana maal jenna reessa. Sirni kun mataan sabari diigameetu haaraatti ijaaramaa jira. Kanan beektu ati. Sirni nama nyaataan sirni dargaggoo Oromoo mana hidhaatti gashee lukarraa kutee qeensa buqqise diigameetu miti kan nama dhufu. Baarree kun namni iddoo du'etti gamoon hoo diigame maanni dhufu. Kuni wali nama galchiisu. Ka walii galaa jiru akkuma dura sii kaase persentiin 90 waan nuti hojjennutti gammadaadha. Persentiin 1-2 gammadaa miti. Warra akkasii kun otoo warqii lafa haftee warqiidha siin hin jedhan. Otoo warqii lafa haftee irra deema jetteeni lakki kun warqii miti siin jedhan namni muraasni sun. Warra akkasiitiif gurra kennuu dhiistees hojii kee hojjettaa. Kanaaf nuyiif hambaa yoo ta'e hambaa kan ta'uu danda'u magaalaa Finfinnee mataa isheeti. Magaalaa hambaa magaalaa bareedduu akka barbaadanitti diiganii ijaaraniiti. Har'ammoo hambaa jedhanii mana dhuunfaa akka ittiin diigne si godhu kun hojiin keenyatti fufaa jechaadha. Magaalaa fi dhaloota akkamittiin waliin ijaaraa deemudha? Ani dhalootaaf magaalaa akkamittiin hubadha akka yaa'insa bishaaniittiin fudha. Yaa'insi bishaanii yeroo tokko tokkoon guutaa, yeroo tokko tokko hin booraa, yeroo tokko tokko hin calalaa, yeroo tokko tokko immoo waanuma barbaachisneef muka fa'aa fuudhee deema akka yaa'insa bishaaniiti dhaloonniif guddinni magaalaa. Magaalli Finfinnee magaalota magaalli Finfinnee haga hammaatti ammaan ifatti dubbannutti amma haaromsa keenya duraatti dhugaa dubbachuuf dhalootaaf akka taatutti ijaaramtee kan jedhe hin qabu kanan. Sababni isaa argineerra qotee bulaa baay'ee buqqistee jirti. Balfa baay'ee uummatatti gadi baastee jirti. Inni kanaan booddee garuu ji'a tokkoof waggaa tokko ji'a 8 keessatti akkuma sii kaasamma laga guddaa misoomsaa jira. Shaggar piroojeektiin. Shaggar piroojeektiin kun magaalaa Finfinnee bareechuu irra darbeeti bishaawwan qulqullina hin qabne gara irraan gadee Oromiyaatti gadi bu'a kana balfa gadi ba'u kana qulqulleessa. Gama tokkoon bareedina miidhaginaa gama biraatiin immoo eegumsa naannooti warra qotee bulaa buda jiran hin miidhu jechaadha. Dhalootni fi magaalli walitti hidhama baay'ee keessumaa siyaasni fi magaalli walitti hidhama. Namni siyaasa isaa magaalatti hiniine namni dhaloota isaa magaalatti hiniine
dhaloota sin jedhamu siyaasa hin jedhamu kufa yeroo barbaade kufa jechaadha. Kana nuti kan barbaannu maanni magaala kana akka haaraatti magaala boruu ijaaraa jira. Magaalli darbe magaalli Finfinnee edda Finfinneen Addis Ababa jedhamte isa dura yoo ta'e egaa bosona maal jedhamu kana yoo ta'e nana Addis Ababa jedhamte waggaa 120 maal keessatti dhalootaaf miti kan ijaaramte. Abbaa aangawaatiif ijaaramte murna tokko qabatee ture. Murna akka barbaadeetu sochoosaa abbaan aangawaa akka barbaadee sochoosaa dhalootaaf kan ta'u. Amma kan jalqabne garuu magaala dhalootaa ta'u magaala boruutti kan ijaaru. Biyyumti keenya mataa isaa akkoo biyya boruutu malee kan ijaarru seenaa muraasallee waliin haa qabaannu kan darbe seenaa walitti nu fidu seenaa tokkummaa qabu baay'ee akkuma qabnu garuu inni guddaan fuuldura keenya kan jiru. Fuuldura keenyatti ijaaruuf magaala ijaaruun nurra jiraata. Magaala innaa ijaaru dhaloota hojii walitti fiduu nurra jiraata. Biyya ijaaruun nurra jiraata. Biyya innaa ijaaru dhaloota hojii walitti fiduu nurra jiraata malee murna tokkoof sirna tokko qofaaf kan fayyadu ta'e akkuma ammaa kana baqattee magaala tokkotti galtaa jechaadha booddee. Hojiiwwan kun immoo fiixaan kan ba'an hirmaannaan hawaasaa yoo keessa jiraatedha. Kanaaf dhumarratti maal dhaamtu? Hirmaannaan qooda fudhattoota hunda akka cimuuf. Hirmaannaan uummata keessumaa magaalaa Finfinneetti dhugaa dubbachuuf jiraataan magaalaa Finfinnee baay'ee hojii nuti hojjennu baay'ee itti boona. Baay'ee gammadu hojii keenya jaallatu iddootti dogoggorreetti ba'aniitu kana sirreessaa jedhu maallaqa uummata deeggara hojjenneen deeggaru abbootiin qabeenyaa waan qaban hunda deeggaru. Magaalaa Finfinnee baay'ee magaala gaarii dhugaa dubbachuuf. Jiraataan magaalaa qofa odoo hin ta'in naannolee baay'ee deeggaraa ture kanuma uummata irraa walitti qabna. So uummanni hojii magaalaa Finfinnee hojjennu keessatti baay'ee gammadaadha nu deeggaras. Uummata magaalaa Finfinnee qofa odoo hin ta'in ani dhaamsa kan hin dhaamu keessumaa uummatni Oromoo magaalaa kana akkamitti ilaalaa kan jedhani. Keessumaa eddas dhufnee isa duraa nutu gaafachaa ture waan ta'eef isa duraa nuun kaasu. Edda nuti magaalaa kana bulchuu jalqabne tajaajiluu jalqabne uummatni Oromoo magaalaa kana akkamitti ilaala kan jedhu waan tokko anis akka namaatti nan dhagaa. Waan hundumtu akkuma kanaan duraatti waan deemaa jiru namatti fakkaatu. Sababni isaa maal? Mootummaan naannoo Oromiyaas waan hojjetamaa jiru baay'ee bal'inaan waan dubbachuu dhiiseef. Mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif hin dubbanne waa bal'aa eega waan ta'eef. Mootummaa waan asitti hojjechaa jiru baanee waan dubbanne taane waa hunda miizana seeguu nurra jiraata. Inni guddaan maanni qabsoodhaan eega wanti hunduu jijjiiramee hundumtuu sirna qabate gaaffiin baay'een sirnaan deebi'a kan jedhu uummata Oromoo akka fudhatu nan barbaada. Hojiiwwan nuti immoo magaalaa kana hojjettuun immoo deemee mootummaa naannoo Oromiyaa fi Oromoota naannoo magaalaa Finfinnee jiraniif bu'aa guddaa akka qabus beekurra jiraata. Wanti nuti piroojeektiiwwan magaalaa kana keessatti hojjennu karaa tokkoonis karaa biraanis uummata Oromootiif faayidaa qaba. Kanaaf hojiiwwan hojjennu hundasaa uummanni Oromoos uummanni biyya kanaas magaalaa already nu deeggaraa jira. Deeggaruutu irra jiraata. Iddootti dogongora jiraata immoo nuti hunda jiraata nuti ijoollee isaaniitti sirreessuu hin danda'amu waan rakkoo hin qabu. Hojiiwwan persentiin 99 akkuma jaalatu persentiin tokko lama immoo hin jibba. Jibbi sun nuuf maal fayyada si fakkaata? Humna ta'a. Nuti humna kana fayyadamne isa persentii guddaa nu deeggaru hojiin hojjenna uummanni Oromoos kana beekuu irra jiraata. Yeroo as dhuftanis barre waan baay'eetu ture. Asiif achi wanti odeeffamu baay'eetu ture. Garuu sana hunda mo'attanii keessa baatanii gochaan agarsiistanii jiraattota magaalaa Finfinnees ta'e isaan ala hawaasa jiru kan ilaalu biratti fudhatama guddaarra jirtu amma. Kanaaf isa seen jechuun barbaade. Egaayyuu seenaa waggaa tokkoof ji'a 8 keessatti kan nuti argine tokkoffaa yoo hojjette jiraataan magaalaa kana akkasi deeggaru agarsiisnee jirra. Yoo hojjette jiraataa magaalaa doon ta'een biyya hundumtuu hojii kee in argaa gaariidha siin jechuu danda'a.